shiramu hubachuudhaan ofirraa hambisuu godhuu barbaachisa. Kana irratti garuu kophaa isaa uummanni walloo godhuu hin danda'u. Mootummoonni naannoo lamaanii mootummoonni naannoo keessattuu mootummaan naannoo Amaaraa akkasumas kan Oromiyaa fi kan Federaalaa aggaammii uummata kana irratti godhamu aggaammiin wal irratti godhamu aggaammii naannoo Amaaraa irratti godhamu aggaammii naannoo Oromiyaa irratti akkasumas sirna Federaalaa irratti godhamu ta'uu hubachuudhaan humnoota naannoo san jeequudhaaf yaalan uummata bira dhaabatanii adabuun seeratti dhiyeessuun hojii isaanii fashalsuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif walitti bu'iinsi wallootti uumamu gaagama guddaadha uuma biyya kanatti. Gaagama guddaa uumuu danda'a. Kanaaf naannoo sanitti walitti bu'iinsi osoo hin ta'in nageenyi akka dagaagu uummattoonni naannoo san jiran mirgi isaanii kabajamee fi waliin akka jiraatan mirkaneessuu irratti waan baay'ee hojjetan. Baay'ee walitti bu'iinsi kun humnoota hidhateetu bakka adda addaatti dhufee jeeqaa ture malee Kamisee keessa Amaaraa fi Oromoon waliin jiraata. Haxaayee keessa Amaaraa fi Oromoon waliin jiraata. Arbuu keessa waliin jiraata. Arras waliin jiraachaa jira. Waliin dideeti ofirraa kan dhoorge. Kanaaf waliin jireenyi aadaa waliin jireenya saba lamaanii godinoota lamaanii cimeetti deemuu qaba. Kana garuu kophaa isaan danda'anii humnoonni bakka adda addaatti walitti sassaabamanii naannoo sanitti jeequmsa uumuun biyyattii gara jeequmsaatti galchuu barbaadan irraa qolachuun gahee mootummoota naannooti mootummaa naannoo Amaaraatii fi kan mootummaa Federaalaati. Egaa jeequmsa naannoo Walloo akkasumas amma tokko Shawaa gara kaabaa kanatti uumame sababeeffachuudhaan pirezidaantiin naannoo Amaaraa gadda itti dhagahame ibsanii turan. Ibsa isaanii kana attamitti ilaalta? Mee gama biraatiin immoo pirezidaantiin kun mataa isaaniitiin iyyuu finxaaleessaadha kan jedhu maqaa tokko tokkotti kennamaati ture. Mee ibsa isaaniirraa kaanu sana booda ejjennoo isaanii attamitti ilaalta? Ibsi isaan kennan ibsa gaarii ture. Ibsa haala tasgabbeessu ture garuu dursanii kennuu qaban turan. Hamma lubbuun namaa badutti hamma jeequmsi babal'atutti eegamuu qabu ture dursanii dubbachuudhaan tarii gara naannoo sanitti socho'uudhaan haala tasgabbeessuu qabu turani. Haa ta'u ibsi gabaabaan kennan keessattuu ibsa dubbii ho'isu bakka bu'oonni mootummaa naannoo sanii dubbataa turan kan quba gara biraatti qabaa turan akka waan humni alaa dhaqee naannoo san weerarratti dhiyeessaa turan sun kan dubbii hammeesse ture. Pirezidaantichi garuu quba akeekuu dhiisanii rakkoo keessoo akka ta'e itti fudhatanii tasgabbiin akka uumamuuf nageenya akka deebi'uuf dhaamsa isaan godhan gaarii natti fakkaata. Pirezidaantichi hangas mara hin beeku akka odeeffamutti waan tokko tokko irraa akka laallutti keessattuu gadduufaan waggaa wal bira qabne gara daangaatti achi akka bahan kan dubbatamu. Haa ta'u jetteen osoo hin ta'in gochaan madaaluun barbaachisaadha. Gochaan ilaalchi inni uummataaf qabu gochi inni godhu maali kan jedhu ilaalchaan deemuun barbaachisaadha. San qofa miti. Namni kun pirezidaantii naannoo Amaaraati. Pirezidaantii naannoo Amaaraa kan ta'etu we have to deal with them. Waan callifnee abaaruudhaan quba itti qabu qofaan kan furamuu miti. Pirezidaantii naannoo Amaaraa hamma ta'etti hamma inni daangaa darbee rakkoon humnetti abaaruun qofti moggatti dhiibuun qofti dubbii yoo hammeessa malee dubbii waan tolchuudhaatti fakkaatu. Kanaaf hamma danda'ametti gama keenyarraa wanni eeggamu hubannaan akka uumamu irratti hojjechuudha malee gara namni kun nama akkasiiti jennee hojii isaa gocha isaa sirriitti osoo ilaalin reefu kan aangotti bahe erga aangotti bahe as tarkaanfilee inni fudhate jala bu'anii ilaaluudhaan chaalenjii gochuudha barbaachisa. Dursanii farrajuun garuu bu'aan bosonatti fakkaatu. Egaa amma walitti bu'iinsa kana sababeeffachuudhaani hiriirri adda addaa Oromiyaa keessatti kaleessa adeemsifamaa ture. Kanumti har'atti illee karoorfaman ni jiru. Hiriira kana attamitti ilaalta? Hiriirota adeemsifaman irrattis immoo maaltu naamusa attamiitti qabaachuutu irra jiraata? Mee hiriira attamii deemsifamuutu irra jiraata jetta? Uummanni keenya gocha achitti godhamu balaaleffachuu aggaammii godhamu balaaleffachuun nagaa godina saniitii fi biyyaatiif dhaabbachuun obboleeyyan isaaniitiif naatoo qabaachuun waan gaarii. Naatoo kana immoo bifa hiriiraatiin bifa adda addaatiin deeggarsaa jira uummanni. Garuu of eeggannoo gochuu barbaachisa. Akkuma reefu leenjee waan hojjan hundumtuu reaction ta'uu qabu. Maaliif achitti rakkoon kun kan uumamu maaliif? Jechoonni gochoonni Oromoo aarsuu danda'an
kan gamaa gamanaa darbatamaniif maaliif burraayyuu irraa kaasee amma ammatti wanti humnoonni adda addaa ittiin deeman Oromoo maqaa balleessuu Oromoof saboota walitti buusuu akkuma armaan dura qabsoo keenya xureessuudhaaf Oromoon nama nyaata Oromoon saboota isa keessa jiru nammatu fixuu barbaade jedhanii walola oofaa turan san har'a immoo Oromoon aangoo qabatee saboota isa keessa jiran saboota ollaa isaa miidhaa jira akka jedhamu barbaadanii jechuudha. Kanaaf aggaammiin kamisee irratti godhamu aggaammiin naannoo sanitti godhamu in part ilaalcha san fiduudhaaf Oromiyaa keessatti keessattuu Amaaraaf Oromoo walitti buusuudhaan Oromoon Amaara fixe olola jau oofuu barbaadu jechuudha. Kanaaf hiriira goonu keessatti tokkoffaa dhaadannoonis jechoonni darbatamanis kan barreeffamanis taatu afaaniin deeman kan saboota tuqan ta'uu hin qaban kan jaalaaf obbolummaa saboota walitti dhiyeessan ta'uu qaban ka Oromoof Amaara walitti dhiyeessan malee kan addaan fageessan ta'uu hin qaban hiriirris yeroo godhamu hamma danda'ametti qe'ee sabni Amaaraas ta'e sabni baay'ee biraa itti baay'aturraa amma bifa adda ta'een bifa walitti bu'isuu uumuu hin dandeenyedha. Yeroo hiriira goonu hundumaa'u lukkeeleen bifa adda addaa keessa seenu dogongoraan keenya ta'uu danda'a yookiin immoo kan ormi argatu ta'uu danda'a akeeka san bakkaan buusuudhaaf warri kamiseetti jeequmsa godhaa jiru sun Oromiyaa keessa hin jiru jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf isaan saboota lamaan kan akka hin buufne walitti akka hin buufne of eeggannoo guddaa gochuudha. Fakkeenya hiriirri yeroo karaa deemu mooraa tokko keessa namni tokko dhagaa darbate warri hiriira dhagaa yoo deebisan jeequmsa uumuu danda'a jechuudha. Kanaaf wanni goonu sun baay'ee of eeggannoo ta'uu qaba. Kana egaa waggoota 5 darbe keessatti muuxannoo qabna natti fakkaata. Karaan wayyaanee ittiin salphifne guddaan tokko mormii godhamu kamiyyuu keessatti hiree saboota walitti buusuudhaaf dahannatiin biyya kanaa mallaqa guddaadhaan humna guddaadhaan socho'aa jiru san jalaa fashaleessuu hin danda'amee jira jechuudha. Jechootaaf gochoota exploit godhamuu danda'an lukkeeleen diinaa agent saboteurs jennuun fayyadamuu danda'an avoid gochuun ofirraa hanqisuudhaan hiree ummata keenyaaf ummata biraa walitti buusu san booda immoo qabsoota maqaa xureessuudhaaf qaban irra aanneet kan dhufne jechuudha. Waggoota darbanitti tarii gara fuulduraa waggaa katabne mul'atu ta'a magaalota hedduu keessatti karoora hedduu Geetaachoo Asaffaa baasan jala fashaalsuu kan dandeenye akeekni diinaa maali akeekni keenya maali tarsiimuuf tooftaan diinaa maali keenya hoo akkamitti irraa aanna tarsiimoo isaanii akkamitti irraa aanna kan jedhuun itti sochooneet kan deemne jechuudha. Kun sodaa miti kuni gamnummaadha jechuudha. Gamnummaadhaan deemuun nu barbaachisa. Kanaaf mormii godhamu kamiyyuu keessatti naannoo Oromiyaa keessatti Amaaraaf Oromoo yoo walitti bu'e Oromoota walloo hin miidha malee hin fayyadu. Hin miidha malee hin fayyadu. Kanaaf ummata walloo jiruuf aantummaa agarsiifnu hoggaa jennu wanni goonu aariidhaan miiraan kan godhamu osoo hin taane kan of eeggannoo cimaadhaan itti yaaduudhaan dhiibbaa gochuudhaaf walitti bu'iinsa san dhaabsisuudhaaf kan ta'u ummata jiruufis naatoo kan agarsiisu kana garuu ummata biraa osoo hin naasisin ummata biraa osoo hin jeeqin tokkummaaf jaalaan wal dandeettii Oromiyaa keessa jiru osoo hin booressin gaggeeffamuudha qaba. Kanarratti of eeggannoo guddaa barbaachisa. Mee gaafii kan biraa gaafiin kunillee sila mootummaa warra Oromiyaatti ilaala yaada akka irratti kennituuf yeroo baddalleetti kanan dura Oromoof Amaara walitti buusuudhaaf yaaliin godhametti kan akka Bonni Gusuu Xilaahunii fi warra Oromiyaa yeroodhuma tokkoon dafanii naannoo baddalleetti argamuudhaanii rakkoon sun akka dhaabbatu godhanii aantummaa agarsiisanii garuu yeroo ammaa kana gara Walloo Kamisee fi iddoo adda addaatti rakkina jiruu fi mootummaan naannoo Oromiyaa maaliif callisee kan jedhu tokko komeen jira. Ati kan attamitti ilaalta? Mootummaan naannoo Oromiyaa callisuus quban qabu irratti hojjetaa hin jiru jechuun danda'u. Lallabuu dhabuun garuu sirrii. Bagan dubbatiin lamaan dhimma kanarratti sirriidha. Keessan garuu mootummaa naannoo Amaaraa wajjin humnoota federaalaa wajjin dhiibbaa gochuun nageenya akka uumamuuf irratti akka hojjetan abdii guddaan qaba. Kanarratti shakkiin qabu. Akkuma reefu jedhetti waan hunda irratti lallabuun bu'aan baasu. Daran hammeessuu danda'a. Dhimma baay'ee adda ta'e dhimma daangatee miti kuni beeki. Warreen gaddaas yoo taate naannoo Bunoo Baddaleettis naannoo
Lubba Boorattis jeequmsa Noora Ayyaaneetu dhaabe. Mootummaa naannoo Amaaraas kan affeeree fide mootummaa naannoo Oromiyaati amma nama beekutti. Waliin kan dhaamsan ammas kan naannoo Kamisee jiru mootummaa naannoo Amaaraa yoo affeere waliin dhaamsuun barbaachisaadha. Immoo akka na yaada kiyyaatti shira Amaaraa fi Oromoo walitti buusuudhaaf deemamu kana hanqisuu irratti paartiileen naannoo lamaan bulchan kan ODP fi ADP'n hojii guddaa hojjechuu danda'u qaban. Inumaatu beeki rakkoo kana kan uumaa jiru hamma tokko walitti gaarreeffannaan addaan fageenyi qilleensi paartiilee lamaan jidduu seenuun hiree akka uumaa jiru kan argu. Kanaaf hogganoonni paartiilee lamaanii walitti dhiyaachuudhaan wal hubannaa uumuudhaan deemuun barbaachisaadha. Inumaa hoggansi lamaan godinoota naannolee lamaanii naannoo lamaan keessa deemuudhaan hoggansi Oromiyaatii fi hoggansi naannoo Amaaraa naannolee lamaan keessa bakka rakkoon jiru qofa osoo hin ta'in bakkoota biraatti deemuudhaan shakkii fi komii uummanni kun qabu hanqisuu irratti waliin hojjechuu qaban. Hojiin gadduu fi lammaan hojjetan sun cimee deemuu danda'u qaba. Waan yeroo tokko qofa hojjetamee dhaabachuu qofa osoo hin ta'in walitti jabeessanii deemuun barbaachisaadha. Wanni ani nama keenyattis uummata biraattis dhaamuu barbaadu dhimma Oromoo fi Amaaraa kana laaftutti ilaaluun sirrii miti. Biyya kana diiguu danda'a. Rakkoo guddaa uumuu danda'a. Irratti immoo dirqamni akkuma amaanaan biyya kana ceesisu Ihaadeggee jalatti keessattuu ODP fi ADP'tti kennametti humnoonni lamaan walitti dhiyaachuudhaan uummanni lamaan naannoleen lamaan akka walitti hin buune qofa osoo hin ta'in gaafilee fi shakkiilee hawaasa Oromoo keessas hawaasa Amaaraa keessa jiranis qophaan osoo hin ta'in waloodhaan tasgabbeessuun deebii kennuun confidence itti uumuun barbaachisaa natti fakkaata. Hanga ammatti na arga komii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti amma ka'aa jiru mootummaa naannoo Oromiyaa kanarratti dubbachuu dhabuun ni fayyade malee hin miine. Humnoonni akka abin kan jeequmsa kana jala shidan humnoonni akka wayyaanee kan gaaza irratti rabaa jiran fedhiin isaanii mootummaan naannoo Oromiyaa akka jennoo cimaa fudhatee waan san balaaleffatu barbaadanii kaleessa yoo agarte poolisiin Oromiyaa Kamisee gala jedhanii baay'ee isaa turanii sobaani kana kan godhaa jiranii imagine poolisiin Oromiyaa naannoo Amaaraa keessa dabree osoo dhaqee walitti bu'iinsa uumamuu danda'u. Kanaaf wantoota akkanaa kana warra hafarsuu barbaadu jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma kanarratti bilchinaan akka gaggeesse kan hin argaa jiru. Gara fuuldura garuu kana caalaa deemanii mootummaa naannoo Amaaraa wajjin waliin qindoomine hogganoonni naannoo Amaaraas Oromiyaa keessa dhufanii gaafii shakkii uummanni Oromoo hoggansa isaaniirraa qabu akka tasgabbaa'u gochuu qabanii hoggansoonni mootummaa naannoo Oromiyaatis gara naannoo sanii dhaqanii mari'achuun bu'aa guddaa akka qabutti kan ilaalu.